Eshi gaaffii keessanitti fufuudhaaf dhufneerra. Asumaan itti isinii fufuudhaaf dubbisitaa. Kamirraa eegalla? Eegalla osoo hin ta'in kamitti fufnuudha. Kani mucaa kakuurraa. Mucaa kakuu maal jettee eessatti dhalattee yookiin biyyi kee kani abbaa manaa kee eessa jettee isa kana deebisneerra. Lammaffaan abbaa manaa kee hojiin isaa maalidha jette. Deebi'eeranis. Daldalaadha. Arfaffaani sadaffaan biyya Dubaay waggaa meeqaa teessee mana akkasii bareedduu ijaarratte. Deebi'eeranis. Waggaa 4 fi 10. Eshi arfaffaan si immoo jara jettuu irraa amala qaba. Abba si jechuushiti. Si immoo abba mana keeturraa amala qabatte. Ana turraa amala qaba. Ayo. Ana tu kaban jedha garuu sirra. Ati immoo waan jettu beeka. Ofumsaatiif ofimata garuu dhuguma dubbachuuf maal jennu? Manatti kan itti sulleessuma amala qabaa jechuudha. Eshi shanaffaa immoo nuti lachuu amala qabna baay'ee miti mun. Omaan jennu. Mucaa kee seeraanii guddisii qirqiriin godhiinii in jaalattaa nunis in jaalannaa garuu akkuma kanatti yoo itti fuftee sirrii miti dubartiin qirqirri jettusi gaarii miti jette. Dhugaa isheeti waan jiru daa'ima waan ta'eef sirraa dandeessi hin sirreessinaa jechuudha. Fudhannee irra yaada isheeti. Eshi yaada kee fudhannaa gorsa baay'ee nu kennite. Jaaffaa immoo gooftaatti jabaadhaa isa qofatu nama milkeessatte dhugaadha milkoomne irra isaanii. Torbaffaa mucaa kee mana waaqayyoo keessatti guddifadhu sagalee waaqayyoo barsiisii jettee ishi guddaa nu galatoomi kabajami gorsuu keetii fi dhugaadha. Torbaffaan saddeettaffaan kanaan dura viidiyoo bareedaa hojjechaa turte ammas itti fufii qarshii jettee qofa qarshii jecha qofa osoo hin taane barumsa gaarii dabarsuu fi hojjedhu. Waan safuu qabu hunda adda baafadhu. Kana jedhee fi warra yuutuubaroota keessaa namoota baay'ee taazaba. Shamarran ta'anii waan dhiirri hiyyuu dubbachuu hin saalfatu miidiyaa kanarraa dubbatu. Asumaani kanaaf haasa'uun kanaaf ati immoo akkuma kee duriitti itti fufii. Amantii kee safuu adda aadaa Oromoos cimsii eeggadhu jette. Galatoomi dhugaa guddaa isaa galatoomi. Gorsa keetii hin fudhannaa. Yuutuubii kanaa irratti sirriitti hojjedhu. Galiirraa argadhu. Muraasni immoo ijoollee haadhaa fi abbaa hin qabne gargaari. Gaaffii gorsaa waliif keessaan makiinii dhiifama. Wal keessan makee dhiifama. Osoo gaa'ela keessan haa eebbisuu waaqayyoo jette waamameetu ba'ee dhiifama nama taatee hojjechaa jira hojiin hin xumuramne kanaafidha. Waamameetu ba'ee kanaafi soosiin maal jettee mucaan kakuu gorsas nu laattetti gaaffiillee nu dhiyeesseetti guddaa galatoomi kakuu. Mucaa kakuu soosiin maal jette muleen soosii laavii nuuf dubbisme soosii laavii asii kunoo kana. Ani immoo gaaffiin koo itti mucaa kee waggaa meeqaatti dhiiftee gara biyya Arabaa deemtee biyya kam turtee jette kun hundumtuu deebi'eera. Kun hunduu deebi'eera waggaa 8. Gaaffii ishee lammaffaa waggaa meeqa turte biyya Arabaa? Innis deebi'eera viidiyoo duraarratti ilaali waggaa 4 fi 10. Sumarra deddeebi'ee Arabiffaan immoo kan barreeffame hin beeku. Maqaa malee gaaffii sammuu biraan darbamu maqaadha garuu baay'ee nu daawwata namni kun yeroo baay'ee.
daawwattoota keenya cimaadha. Guddaan nu galatoomii ammarraatiin faana as ga'u keetiif. Akkam jirtu baga jiraattanii akkam jirtu baga jiraattanii jedha. Tokkoffaa akkamitti walii bartan, walii fuutan. Lammaffaa jaalalaanii moo akkamitti walitti dhuftanii heerumtanii. Sadaffaa erga biyya deemtee waggaa meeqaa. Arfaffaa daa'ima biraa fiduu hin barbaaddamoo. Shanaffaa ofii duraa fi maal yaadda? Gaaffiin kiyyaa kanuma. Akka naafi deebistuu abdiin qabaa inshaallah jedhee deebisifisa kanaatu. Tokkoffaan inni kaan deebi'eera sagara dhumarra jirutu. Inni kaan deebi'ee jira. Inni kaan deebi'ee jira. Sadaffaarraa erga biyya arabaa deemte waggaa isa kana sirriitti dudubbanneerra. Arfaffaarraa si deebisnaa daa'ima biraa fiduu barbaaddu. Inni deebi'eera. Deebi'ee jira. Meeqa inni deebi'e? Amma dhiyootti daa'ima biraa fiduu barbaaddu jechuudha. Moo turuu barbaadduudha? Fedhii keenya ibsineerra isa kanarratti ibsineerra. Gaaffii nama seeraan deebisi. Fuulduratti waan ta'uu qabu isa jedhu irratti darbi. Ka beekamaadha kan inni. Shammatti fiduu barbaadda ishee. Inni shanaffaan ofii duraa fi maal yaaddu? Gaaffii kiyya waan deebistaniif kanuma gaaffii kiyyaadha. Ofii duraa fuulduratti maal yaaddu jechuudha. Maal yaadda waa'ee karoora gara fuulduratti jechuudha daddafee gaaffiin keenya kanneen. Gara fuulduraatti. Maal ta'uu barbaanna maanni akkuma nama tokkoo waan gaarii goonee biyya lafaa kanarra jirtutti waan gaarii gootee ofii keetiifis waan gaarii dalagdee nama si cinaa jiru biyya kee keessa jiru naannoo kee keessa jiruufis waan gaarii dalagdee waan gaarii gootee gaarummaa waan xumuruun turre gaarii jedhanii yaada. Kana walitti gaaffii keessa deebi'eera ifama maqaa kee arrabeffa dubbisuu wallaallee galatoomi. Borte power. Gaaffiin koo iddoon jireenya keessanii eessa? Amboodha. Deebisneerra Amboodha. Asii maqaan kunis dhibee nuuf jiraadhaa dhibbaan dhibbatti itti laaf jettee jirti. Baay'ee sin jaalladhaa jettee jirti. Nu galatoomi nutillee si jaallanna. Nu kabajami. Balaayinesh tuu jirta. Duraan dursa nageenyi isiniif haa baay'atu. Gaaffiin kiyya tokkoffaan abbaa manaa kee irraa maal jaallattaa? Akkasumas yoo maal irraa jibbitaa? Deebisneerra amanamummaa isaan jaalladhaa. Dafee dallanuu isaa xiqqoo nan jibbaa. Uumaa isaa iyyuu irraan jibbu akkasi. Amanamummaa isaa jaallattaa. Uumaa isaan jibbu dallanuu isaa dafee haaruu isaa nan jibba jettee. Lammaffaan osoo namni biraa si jaalladha si malee jiraachuu hin danda'u abbaa manaa kee dhiistee na jaalladhiisiti na jaalladhu yookiin ofin ajjeesa siin jedhee maal gootaa? Ofaa galaafatu malee maal gootaa? Mucaa gattee deemtamoo abbaa manaa kee duraa gattee deemtare? Gateen deeman. Nan deema amma ajjeesu. Dhugaa ittamoo? Gateen deema. Si dhiiseen deema. Abbaa manaa kee koottu inni jedhu kun ofaa ajjeesuun jedhani maaliifi? Nan gorsa. Dhugaa nan gorsa. Lakkii cubbuudha indee yookiin namni kun amantii dhabuu danda'a. Amantii itti amanen qabu ta'a. Namni amantii qabu immoo abbaa manaa kee eegiiti mana ijaarame diigii kootti hin jedhu. Garuu nama sana ofitti waamee abbuu manaa koo faana teenye hin gorsina akka kootti jechuudha. Miti gorsuu qabna gorsuu qabu. Hin gorsina bakka kanuma. Nan gorsaa yoo ni dide immoo bakka dhiiseen gala kan mana kootti jechuudha. Waati daa'ima koo fi abbaa warraa koo jalqabaa naa caalu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Gaaffii sadaffaa abbaa manaa kee jaalalaanii waggaa meeqaa waliin turtanii? Dursa osoo hin fuudhin jechuu isheeti. Badaa keessa sin turre garuu? Waggaa lama. Waggaa lama faana turre waliin fuudhin jaalalumaan jechuudha. Abbaa manaa kee sumaadha.
kanuma gaaffiin koo jetteetti waan daftaruu xumurteef galatoomi. Ishi balaan ishee guddaa galatoomi. Soosiyyeen nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u gaafa ishee gara walitti dubbisneerra maartiyyeetu waaw jarraa afaanitte ishee guddaa nu galatoomi. Samiiraatuubiin gaaffii nu gaafatteetti abbaa manaa kee akkamiin walii bartanii biyya ormaa keessa waggaa meeqa turte? Sadaffaa jaalalaa isaafii qabdu jecha tokkoffaan jaalalaa qabdu isaaf qabdu jecha tokkoffaan ibsii fi galatoomi. Okay, jechaan ibsii fi qabdu sibiilu laata yaramni. Sinjaaladha abbaa warraa kiyya. I love you so much. Anis. Akkana isa jaallatu hin beeka akkana jaallatus nan beeka. Wanna jaallatuuf taa'ee akkas galatoomi waan akkan jaalala koo ibsuuf gootes jechuudha. Siman Kidaanus gaaffii biraan darbe. Mohaadha Yesus kan jedhu mohaadha Yesus waggaa nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Gaaffii koo eessatti dhalatte? Deebi'eera. Lammaffaan biyya Arabaa waggaa meeqa turte? Baay'ee sin jaaladha. Eebbifama abbaa manaa kee baay'ee nama gaariidha. Waaqayyoo bara keessan haa eebbisu mucaa keessani siif haa guddisu. Amiin. Guddaan galatoomi. Gaaffii keetiif Yesus mo'aadha kan jedhu. Gaaffii keetiif immoo viidiyoo dura dhaggeeffadhu. Viidiyoo gadi dhiisideerra. Isa dhaggeeffadhu viidiyoo sinirraan argatta jechuudha. Waggaa meeqa kan ture dubbachaa dhufne namoota baay'ee kanuma dubbachaa turani. Ishi Siman Kidaanu. Mati? Siman Kidaanu. Dursa nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Gaaffii tokkoffaa atii fi jaarsi kee bakki dhaloota keessanii eessa? Bakkuma tokko dirree jirneeti. Deebi'eera. Otoo carraa Ameerikaa argattee jaarsa kee fi mucaa kee dhiisii kottu ati bichaan as jiraadhu jedhanii hin deemtamoo hin dhiista? Gaaffii bareeddu nu gaafatte as hin deemtamoo hin dhiista? Ani abbaa daa'ima koo gatee hin deemu haadha manaa koo gatee hin deemu. Ameerikaa jechuun akkuma nama tokkotti jiraatti dabarta waan ta'eef. Gannat miti waan ta'eef. Waan taaraan nuti hin jiru jannata miti. Yes. Anis isa dhiisee hin deemu. Garuu achuma jiraatta as deebi'uun hin danda'amu yookiin immoo maatii kee fudhachuu hin danda'amu jedhame hin naqu. Yoomuu maatii kee fudhachuu haalli si mijatee maatii kee fudhachuu hin danda'ama jedhani nan naqa. Isa kana kattubadha. Akkas taanaan nan naqa. Garuu immoo lakki maatii kee fudhachuu hin dandeessu achuma jiraattaa hin deebitu yoo jedhani maatii koo abbaa warraa koo fi mucaa koo waan naa caalu tokko illee hin jiru nan yaadas waan ta'eef hin naqu jechuudha. Gannat miti yookiin immoo mootummaa waaqayyoo miti hin naqu jechuudha. Sadaffaa atii fi jaarsi kee ergaa gaa'ela wajjin dhaabbattanii siree beekaa deebisneerra. Dallansuun namamu namni walitti bu'uun hin oolu xiqqoo yoo namni qaqqabateera gaaf tokkitti jechuudha. Akkas na bariidhuma natti fakkaata. Siree beekaa akkanaaf deebisuu abdiin qaba. Si deebisneerra Siman Kidaanu. Ishi misoo ko guddaa galatoomi jaalalaan nu laalte. Hinan kiyyaaf jirta. Waa oleessu koo umurii dheeradha. Waliin isin haa dhiisu jiraachisu. Ijoollee keessanis waaqayyo isin haa guddisu. Oraa bal'adhaa. Dagaagaa guddadhaa jettee jirti. Guddaa isaa nu galatoomi ulfaadhu. Xuriyyee tub. Waa sabboontuu umurii dheeraa wajjin tura. Gaaffiin koo eessa jiraatta yookiin naannoo kamii jiraattanii deebisee? Amboodha. Magaalaa Amboo keessa jiraanna. Ishi Ifraim maal jedhama? Abbaas ta'uuf jirta baga nagaan dhufte. Gaaffiin koo erga bultii ijaarrattanii amata meeqaa ijoollee meeqa qabdu? Erga bultii ijaarrannee waggaa 8 fi ji'oota muraasa gara 9 seenaa jirra. Mucaan tokkitti qabna mucaa dubaraa. Argitanitti miidiyaa irratti faarfannaa kadhannaa. Maal jettee amma eessa jiraatta? Kaayyoon kee gara fuula duraa maali? Amma magaalaa Amboo jiraanna.
kaayyoon keenya gara fuulduraa ijoollotaadhaaf abbaan qabannes gargaaruu warra beelaanii daandirra jiranis dhugaa isa kana gargaarree osoo danda'ame uffata uwwisnee laannee fi obaasnee ofii keenya quufne gallee soofaarra hoteenyu nama nutti dhaga'ama isaaniif illee ta'uu barbaanna jechuudha waan biyya lafaa kanarratti waan gaarii hojjetanii darbuunu carroomuudha jechuudha kana kaayyoon keenya gara fuulduraa yoo waaqayyo nu gargaare barumsa bashaaddu tuubiin maal jette barumsa atii fi abbaan mulunaa hanga meeqatti barattanii amala isaa keessaa maal jaalatta maal jibbitasi obbo mulunaanis maal sirraa jaalata maal sirraa jibba gaaffii bareedu naaf dhuffa maal sirraa jibba maal sirraa jaalata amala kee keessaa kuni gaaffii keessan lamaanii naaf deebisa barumsa hanga meeqatti barattanii barnoota akka sadarkaa kudha lamaan keenya lammaffaa kutaa 10tti ture kanuma eshi ani immoo hanga 8 gara 9 wayii ol tarkaanfadhee darajaa irraa gadi kufee bu'ee jechuudha eshi amala koo keessaa maal jibbitaa sumarratti xumurree immoo gaaffii baay'ee jira waan ta'eef baay'eedhaan kan nu gaafatanii sumarratti dhaabne yeroo biraa nuti deebina amala kee keessaa wanti gaarii nan sirra yaraan sirra jibbu xiqqoo ishii nariifatta xiqqoo ishii nariifatta wanti gaarii nan sirra jiraatu moo jiraate lapheen garaan keessa qulqulluu waan ta'eef sammuun kee qulqullaa waan ta'eef isa kana baay'ee nan sirra jaaladha. Shi darra jibbitu sana nan sirreessaa somaale sifa sirreessa rakkoon qaba. Sifa nooroo guyyaa biraatti deebina. Ibrahim baay'ee kan hin kabaju kan hin jaalladhu hunda keessan Ibrahim illee gaaffii bareedaa na gaggaafatee jira itti deebina jechuudha. Galatooma sagantaa itti aanu itti deebina jechuudha.